akkana ofitti amanamummaa islaamaa akka inni hin sobamne yookaan hin gowwoomfamne shayxaanaan yookaan dajjaalaan akkamitti amantaa guutuudhaan dhimma yesuus cubbuu keenya hundaa hin fannifamne jedhabattis isaan isa hin ajjeefne hin fannise. Kanaafuu quraanni baay'ee ifaa fi amansiisaadha. Shakkii tokko malee akka mirkaneessu Yesuus Kiristoos nagaan isarraa haa jiraatu, hin ajjeefamne hin fannifamne. Ati hin beeku jechuu keeti moo deebisaa hin kennu jechuu keeti moo deebisuu hin barbaadu jechuu keeti? Ati seexaanis gowwoomsaa jiru natti dhaga'ama. Maaliif jennaan dhugaa dubbachuu sodaataa jirti. Lakki seexaanii na gowwoomsuu hin danda'u. Maaliif hin danda'u? Sababni isaa ani kiristaana gooftaa Yesuusitti mallattoo Yesuus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu hin beektu, kitaaba qulqulluu hin beektu. Akkamitti Yesuusitti amanta? Ani si caalaa Yesuusin nan jaaladha. Ati hin beektu. Ani ajaja isaa seexaanni si gowwoomsaa jiraate malee ani seexaana siirraa fageessuu barbaada. Seexaanni akkana siin jedha. Yoo ati deebiste ni qabamta. Yoo ati deebiste gaafiin koo ilaalcha islaamni akkamitti amantaa guutuu qaban jedhudha. Greetings to Dr. Zakir Naik and all my brothers and sisters here in the name of our Lord Creator. Nagaa fi jaalala maqaa uumaa gooftaa keenyaan Dr. Zakir Naikii fi obboloota koo dhiiraa fi dubartii hundaaf haa ta'u. Dr. Zakir Naik kabajamaa si arguun koo anaaf kabajaa guddaadha. Maqaan koo Mehish jedhama. Ani Dubaay keessatti hojjetaa tajaajila maamilaati. Ani kiristaana irraa deebi'ee dhalateedha jechuudha. I'm a born again Christian. Gaafiin koo akkana ofitti amanamummaa islaamaa akka inni hin sobamne yookaan hin gowwoomfamne shayxaanaan yookaan dajjaalaan akkamitti amantaa guutuudhaan dhimma yesuus cubbuu keenya hundaa hin fannifamne jedhanii was crucified for all our sins. Brother Mahesh has asked a question that how confident Gaafii obboleessi Meesh gaafate akkana islaamni akkamitti ofitti amana akka inni hin gowwoomfamne seexaanaan akkasumas Yesuus Kiristoos nagaan isarraa jiraatu hin fannifamne hin ajjeefamne jechuun isaanii akkami? Obboleessa islaama jechuun hiika qaba. Islaama jechuun nagaa jechuudha. Jechuunis nagaa fedhii kee rabbitti kennuun isatti of dhiyeessuudhaan argattudha. Namni fedhii isaa rabbitti kenne hundi muslima jedhama. Akkuma Allahan subhaanahu wa ta'aalaa uumaa keenya ta'etti inni beekumsa fuulduraa guutuu qaba. Allahan quraana keessatti ifatti dubbata. Suuraa Al-Nisaa ayata 157 keessatti Allahan akkana jedha. Ammaas waan isaan nuti Masii Isaa ilma Maryam ergamaa Rabbii ajjeefnee jirra jedhaniif isaan abaarre. Allahan akkana jedha. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ Isaanitti fakkeeffame malee isaan isa hin ajjeefnes hin fannisnes. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Dhugumatti isaan isa keessatti wallaman. Isa irraa shakkii keessa jiru. Yaada hordofu malee isa irratti beekumsa homaatu hin qaban. Qabatamaattis isaan isa hin ajjeefne hin fannisnes. Kanaafuu quraanni baay'ee ifaa fi amansiisaadha. Shakkii tokko malee akka mirkaneessu Yesuus Kiristoos nagaan isarraa haa jiraatu, hin ajjeefamne hin fannifamnes. Garuu waan fakkeessame qofa ture. Kanaafuu namoonni dhimma kana irratti walii hin galle hundi shakkii keessa jiru. Ani akka muslimaatti quraanni waan kana jedheef parsantaa 100 itti amanaadha. Garuu siifis akka ati itti amantu si gargaaruuf kitaaba qulqulluu kee keessaa ragaa siif dhiyeessuu nan danda'a. Akka Yesuus Kiristoos nagaan isarraa jiraatu hin fannifamne agartuuf. Kanaaf ni hubatta muslimoonni kan gowwoomfamanii miti. Garuu kiristaanonni ofiin of waaman kanneen Yesuus fannifame jedhanii amanan isaan gowwoomfamoodha. Kitaaba qulqulluu keessatti yoo dubbifte ni argita. Wangeela Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 38 irratti namoonni gara Yesuus nagaan isarraa haa jiraatu dhufanii akkana jedhaniin. Yaa gooftaa, yaa barsiisaa mallattoowwanii fi dinqii nutti agarsiisi jedhaniin. Namoonni gara Yesuus Kiristoos nagaan isarraa haa jiraatu dhufanii yaa barsiisaa mallattoo nutti agarsiisi jedhanii isaan akka inni ergamaa Waaqayyoo ta'e mirkaneessuuf dinqii akka isaan agarsiisu gaafatan jedha. Yesuus Kiristoos nagaan isarraa haa jiraatu immoo akkana jedheen. Isin dhaloota hamtuu fi sagaggaalummaa hojjeteedha. Garuu mallattoo barbaaddu mallattoon tokko illee isinitti hin kennamu. Mallattoon Yuunis malee mallattoo Yuunis qofaatu isiniif kennama jedhaan. Akkuma Yuunis
guyyaa sadii fi halkan sadii garaa qurxummii keessa ture. Akkasumas ilmi namaa Yesus guyyaa sadii fi halkan sadii garaa lafaa keessa ture jedhan. Asitti Yesus Kiristoos nagaan isarraa haa jiraatu wanta biraa hunda dhiisee wanta tokko irratti qofa xiyyeeffate ture. Akka mallattoo isaa ta'u tokko qofa ture. Inni hin jenne. Innis akkas hin jenne. Ani warra du'an du'aa kaaseera. Warra ija hin qabne fayyiseera. Warra dhukkuba naadii bars qaban fayyiseera. Innis akkana hin jenne. Garuu akkana jedhe. Mallattoo biraa isinitti hin garsiisu. Garuu mallattoo Yuunis qofaatu isiniif kennama. Amma mallattoo Yuunis maal akka ta'e hubachuuf kitaaba qulqulluu ilaaluun dirqama. Kitaaba qulqulluu keessatti kitaabni kitaaba Yuunis jedhamu jira. Inni baay'ee gabaabaadha. Fuula lama caalaa hin ta'u. Yoo kitaaba qulqulluu dubbiste ni beekta. Akka Waaqni olaanaan nabiyyi isaa Yuunis ajaju gara magaalaa Nanvee akka deemu. Garuu Yuunis akka nabiyyi Waaqaa ta'etti namoonni Nanvee akka isa hin dhageeffanne yaade. Kanaaf imala sana irraa of qusachuuf doonii yaabbatee gara Yoophaa deeme. Yeroo inni deemaa jiru sanatti galaana irratti bubbeen guddaan ka'e. Yeroo sana immoo warri doonii sana keessaa yaada tokko qabu turan. Namoonni ajaja gooftaa isaa didee yoo nu keessa jiraate sababa isaa bubbeen kun nutti dhufe. Yuunis akka nabiyyi Waaqaa ta'etti ani namicha ajaja gooftaa koo cabseedha jedhee of saaxile. Akkuma aadaa yeroo sanaatti namni ajaja gooftaa isaa cabsu yoo galaanatti darbatamu bubbeen ni dhaabbata jedhanii amanu turan. Kanaaf Yuunis ofii isaatiin fedhii isaatiin of kenne. Isaan isa hidhachuudhaan miila isaa hidhanii harka isaa hidhanii kallattiidhaan gara galaanatti darban. So they don't have to tie his leg, they don't have to tie his feet. They throw him overboard in the storm. Amma obboleessa koo gaafii tokko si gaafadha. Yeroo Yuunis doonii irraa gara galaanatti darbatame lubbuun jira moo du'ee ture? Sa hin dhageenye Yoonaas lubbuun jira ture moo du'ee ture? Gaafii si gaafachaa jira. Was Jonah dead or alive when he was thrown overboard in the sea? Ani gaafii kee nan hubadha. Garuu ati gaafii koo hubatte deebii naaf hin kennine. Akka keetti akka kitaaba qulqulluun jedhutti yeroo Yoonaas doonii irraa gadi darbame san inni du'ee ture moo lubbuun jira ture? Kun garuu gaafii koo miti. Yoo ati naaf deebisuu dandeesse ani gaafii kee irrattis nan deebisa. Ani gaafii kee deebisaa jira. Yesus Kiristoos nagaan isarraa haa jiraatu akkana jedhe. Akkuma Yoonaas guyyaa sadii fi halkan sadii garaa qurxummii keessa ture akkasumas ilmi namaa guyyaa sadii fi halkan sadii garaa lafaa keessatti ta'a. Amma gaafii koo deebisi. Yoonaas yeroo baharatti darbatame san du'ee ture moo lubbuun jira ture? Ani garuu sirriitti hin beeku. Hin beeku jechuu hin dandeessu. Garuu ati kitaaba qulqulluu kee dubbiftee taanaan ni beekta ta'a. Ani kiristaanota hedduu argeera kan kitaaba Yoonaas hin beekne hin jiru. Garuu kutaa kitaaba qulqulluu biroo hin beektu taatari. Kitaaba qulqulluu keessatti kana hin argita. Sababiin isaas waan kana Sunday School keessatti illee ni baratama. Ijoollee xixiqqoo illee seenaa Yuunis ni beeku. Akkamitti ati hin beektu? Yaa gooftaa, ani yaalii kee nan kabaja. Ati deebii kennuuf yaalaa jirta. Garuu kun yeroo fudhataa jira. Gaafii ani si gaafachaa jiru yoo ati kitaaba qulqulluu kee dubbifte, yoo ati kitaaba kee beekte, Yoonaas maal ture? Yoo ati kitaaba qulqulluu hin beekne ta'e maaliif jennaan ani kitaaba kee irraa si waliin haasa'aa jira. Gaafiin ani si gaafachaa jiru gaafii salphaadha. Akka lama ida'u lamaa meeqa jedhee si gaafateeti. Ati garuu deebisuu hin dandeenye. Kana jechuun ati dhugaa sodaataa jirta jechuudha. Lakkii obbo. Yoonaas du'ee ture moo lubbuun jira ture? Du'e moo lubbuun jira? Tokko qofa jettee naaf deebisuu dandeessaa bar? Ani garuu hin tilmaamu. Yoo ati kitaaba qulqulluu irratti mirkaneeffattee jiraatte itti fufi. Okay, so you don't know. Ati hin beeku jechuu keeti moo deebisaa hin kennu jechuu keeti moo deebisuu hin barbaadu jechuu keeti? Ani deebii hin kennu jechuu miti. Garuu akka ati deebistuun barbaade. Okay, sirriidha tole. Maaliif sodaatta? Ani siif sirreessa. Lama ida'u lamaa meeqa ta'a? How much, brother? Afur ta'a.
akkasuma Yoonaas yeroo galaanatti darbatamee ture du'ee ture moo lubbuun jira ture jechuun deebii ifaa kennuu qabda. Du'a moo lubbuun jira ati deebii isaa ni beekta, garuu deebisuu hin barbaaddu. Maaliif jennaan dhugaa sodaataa jirta. Akka ati seexaanni si gowwoomsaa jiru natti dhaga'ama. Maaliif jennaan dhugaa dubbachuu sodaataa jirta. Lakki seexaanni na gowwoomsuu hin danda'u. Maaliif hin danda'u? Deceive you, why? Sababni isaa ani kiristaana gooftaa Yesuusitti amanuudha. Ati mallattoo Yesuus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu hin beektu. Kitaaba qulqulluu hin beektu. Akkamitti Yesuusitti amanta? Ani si caalaa Yesuusin nan jaaladha. Ati hin beektu. Ani ajaja isaa si caalaa nan hordofa. Ani ajaja Yesuus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu kitaaba qulqulluu keessatti jiru nan beeka. Ati garuu hin beektu. Kanaaf eenyutu amantii Yesuusiif gaariidha? Ati moo ana? Namni ajaja Yesuus hordofu amantii gaarii qaba moo amantii hin hordofne qaba? Ati akka yaada keetitti nu gaafii irraa fagaannee deemaa jirra sitti fakkaata. Ani garuu gaafii irraa fagaadhee deemaa hin jiru. Gaafii irraa hin fagaanne yoo seexaanni si gowwoomsaa jiraate malee. Ani seexaana si irraa fageessuu barbaada. Seexaanni akkana siin jedha, yoo ati deebiste ni qabamta. Yoo ati deebiste dhugaa biraa ni argita. Lakki obbo ani garuu gaafiin koo ilaalcha Islaamni akkamitti amantaa guutuu qaban jedhudha. Nuti parsantaa 100 amantaa guutuu qabna. Yesuus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu fannifame moo hin fannifamne irratti. Isin garuu akkamitti mirkaneessitan? Kanaaf ati deebii beektus hin deebistu. Kun seexaana si gowwoomsaa jiranatti fakkaata. Yoo ani gaafii si gaafadhe ati deebii beektu taanaan deebisuu qabda. Yoo hin deebisne ati dhugaa sodaataa jirte jechuudha. Maaliif dhugaa sodaataa jirte? Yesuus na wajjin jira jetta. Yoo Yesuus wajjin jiraate maaliif dhugaa sodaatta? Ani beeka akka ati deebii beektu. Akkasumas yoo ati deebiste dhugaan ni mul'ata. Yesuus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu hin fannifamne jechuudha. With you, why are you afraid of the truth? I know you know the answer. I know you know the answer, and I know that if you answer, you will get exposed. That Jesus Christ, peace be upon him, was not crucified. Let me be honest. Mee dhugaa dubbachuuf ani dhuguma sirriitti hin beeku jedhi. Garuu hiika keen barbaada. Would look forward to have your explanation. Garuu seenaa Yoonaas kana ni beektaa? Eeyyee galaanatti darbamuu isaa niin beeka. Yeroo galaanatti darbatame lubbuun jira moo du'ee ture? Eeyyee. When he was thrown, was he dead or alive? Ani tilmaama godha. Tarii du'ee ture jedhee yaada. Du'ee ture. Eeyyee. Ati garuu eessaa kana dubbiste? Kitaaba qulqulluu keessaa? Ani siif eere. Eessatti akkas jedha? Kitaaba qulqulluu bani. Yoo achi keessatti bakka Yoonaas yeroo galaanatti darbatame du'e jedhu natti agarsiifte ani amma kiristaanummaa nan fudhadha. Your devil is not. Seexaanni dhugaa irraa si hin dhoorkin. Yesuus Kiristoos na wajjin jira jettee maaliif dhugaa sodaataa jirta? Kitaaba kee akka jedhu Yoonaas lubbuun jira ture. Galaana keessatti kadhate. Yoo kadhate inni du'ee ture moo lubbuun jira ture? Yoo inni kadhachaa ture ta'e lubbuun jiraachuu qaba. Kanaaf maaliif ati du'ee ture jetta? Ani kitaaba Yoonaas irratti sirriitti hin mirkaneeffanne ture. Ani namoota kiristaanotaa keessaa tokko illee hin argine kan deebii kana hin beekne. Ati deebii ni beekta, garuu itti yaaddee dhugaa irraa fagaataa jirta. Sababni isaas Yesuus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu hin jaalattu waan ta'eef. Mee ani seenaa itti fufa. Yeroo Yoonaas galaanatti darbatame inni lubbuun jira ture. Sababiin isaas bubbeen galaana irratti ka'e. Sana booda yeroo namni galaanatti darbatamu akka namni sanduuf jedhanii galaanatti darbatama. Yoo du'e kun dinqii miti. Maaf namni eega galaana sanatti darbatame booda lubbuun hafuu hin danda'u. Yoo hin duune garuu dinqiidha. Sana booda qurxummiin guddaan dhufee isa liqimse. Akka namaatti du'uu qaba ture. Garuu Yoonaas lubbuun jira ture nagaan isarra haa jiraatu. Yoo inni du'e kun dinqii hin ta'u. Garuu inni lubbuun jiraachuun isaa dinqiidha. Guyyaa 3 fi halkan 3 qurxummiin isa galaana keessatti baatee deema. Akka namootatti du'uu qaba ture. Naaf deebisi inni du'eera moo hin duune? Die or not? Akkuma ati jette. Inni lubbuun jira ture.
Sababiin isaa yoo kadhachuu qabaate lubbuun jiraachuu qaba. Namni du'e hin kadhatu. Inni lubbuun jira ture. Kanaaf kun dinqii irratti dinqii irratti dinqiidha. Booda qurxummiin isa gara lafa gubbaa qarqara galaanaa irratti tufe. Yeroo qurxummiin Nabii Yoonaas tufe inni du'ee ture moo lubbuun jira ture? Lubbuun jira ture. Lubbuun jira ture. Lubbuun jiraa ture. Kun dinqii irratti dinqiidha. Amma Yesuus Kiristoos nagaan isarraa jiraatu akkana jedhe. Akkuma Yoonaas guyyaa 3 fi halkan 3 garaa qurxummii keessa ture. Ilmi namaas akkasuma guyyaa 3 fi halkan 3 garaa lafaa keessa ta'a. Amma gaafiin koo yeroo Yesuus Kiristoos nagaan isarraa jiraatu muka fannoo irraa buufamee awwaala keessa kaa'ame. Inni du'aa ture moo lubbuun jira ture? Inni du'ee ture. Kana jechuun Yesuus soba dubbate jechuudha. Sababiin isaa inni akkana jedhe akkuma Yoonaas akkasumas ilmi namaas yoo Yoonaas lubbuun jira ture ati immoo Yesuus du'e jette. Kana jechuun Yesuus soba dubbate jechuudha. Ati immoo akka Yesuus soba dubbate ni amantaa? Lakki gonkuma hin amanu. Yoo akkas ta'e maaliif yaada nama jaallattuu faallaa deemtaa jirta? Nama ati jaallattu jechuun ergamaa waaqaa irratti soba dubbachuu hin dandeessu jedhee amana. Gaafiin kiyya Yoonaas du'e moo lubbuun jira ture? Guyyaa 3 fi halkan 3 garaa qurxummii keessatti moo? Jecha isaa sirritti fudhachuu qabda. Jecha irraa hin hir'isin. Guyyaa 3 fi halkan 3 Yoonaas garaa qurxummii keessa ture jechuu qabda. 3 days and 3 nights. Don't cut. Tole guyyaa 3 fi halkan 3 garaa qurxummii keessa ture. 3 days. Kana jechuun inni lubbuun jira ture. Garaa lafaa keessa turuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu akkana jedhe akkuma Yoonaas ture ilmi namaas akkasuma ta'a. Lubbuun jira akkuma ati jette. The prophet. Kanaaf wanti ani si gaafadheef yoo Yoonaas lubbuun jiraate ture kanaaf Yesuus lubbuun jiraachuu qaba jechuudha. Lubbuun jira akkuma ati jette. Lubbuun jiraate ture kanaaf Yesuus lubbuun jiraachuu qaba jechuudha. Filaanii salphaadha. Yoo ati Yoonaas lubbuun jira jette Yesuusis lubbuun jiraachuu qaba. Yoo ati Yesuus du'e jette sana jechuun Yesuus soba dubbate jechuudha. Kanaaf ati akkamitti ilaalta? Saying Jesus Christ, peace be upon him, lied. That means he is not a man of God. So the Kanaaf yoo Yoonaas lubbuun jiraate Yesuusis akkasuma ta'uu qaba jechuudha guyyaa 3 fi halkan 3. Akkuma sana. Maaliif ati jecha kana irraa hir'isaa jirta obboleessa? Ati afaan Ingiliffaa ni beekta Ani hin miti? hir'isu. Akkuma jirutti haa fudhannu. Guyyaa 3 fi halkan 3. Eeyyee sirriidha. Baay'ee gaariidha. Amma Dr. Zakir eeyyeen ati. Ati na dhageeffadhu. Ati kitaaba qulqulluu ni beektamii? Yesuus Kiristoos nagaan isarraa jiraatu guyyaa kam fannoo irratti fannifame? Jimmata Inni yeroo kamitti fannoo irraa buufame? halkan jimmataa at night. At night. Kana jechuun yeroo inni awwaala keessa kaa'ame yeroo kami? Maybe at halkan night, jimmataa Friday night, correct. Amma awwaalichi yeroo kam banama? dilbata I guess. Maaliif yeroo kam Meerii Magdilee awwaala duwwaa argite? ganama dilbataa Yes. Okay. Amma yoo lakkoofne jimmata halkan tokko sanbata guutuu guyyaa tokko sanbata halkan lammaffaa kana jechuun halkan lamaa fi guyyaa tokko kana jechuun guyyaa 3 fi halkan 3 wajjiin walqixa moo miti halkan 3 And jechuudha. 1 day. Does 2 nights and 1 day equal to 3 days and 3 nights? Technically, no, sir. teknikaan sirrii miti. So technically, why? Kana jechuun ati maaliif Yesuus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu akka soba dubbatu jetta. Ati garuu lakkii sirrii jechuu malee asitti maaliif ati nabiyyii koo jaalatamaa Yesuus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu irratti himata gochaa jirta. Ani namni tokko illee nabiyyii koo sobduu jedhee akka himatu hin barbaadu. Ati maaliif kijiba irra ka'aa jirta? Ani illeen seenaa fannifamuu Yesuus Kiristoos irratti sobni akka dubbatamu hin barbaadu. Ani soba uumaa hin jiru. Ati garuu uumaa jirta. Quraanni baay'ee ifaadha. Inni hin fannifamnes hin ajjeefamnes jedha. Kitaaba qulqulluu keessattis ni jira. Inni muka fannoo irratti kaa'ame. Garuu hin duune jechuun sacrification jedhama. CRUSCIFIXON sacrification jechuun namni tokko muka fannoo irratti du'e jechuudha. Garuu jecha haaraa uumamuu qaba. Inni muka fannoo irratti kaa'ame. Garuu hin duune. Kanaaf sacrification jechuun hin ta'u.
Kana jechuun yoo du'e sacrification jedhama. Yoo hin duune immoo seenaa qofa ta'a. Innis fictionidha. Kanaaf yoo kitaaba qulqulluu dubbiste kitaaba qulqulluu keessatti Yesuus Kiristoos nagaan isarraa haa jiraatu fannoo irratti hin duune yoo inni du'e ta'e kana jechuun inni soba dubbate jechuudha. Kanaaf yoo ati inni du'e jette kana jechuun ati inni soba dubbate jechuudha jettee amanta. Ani immoo nabiyyi koo dhugaa dubbate jedhee ilaaluun filadha. Soba dubbataa ta'e jedhee hin ilaalu. Ati garuu barnoota mana amantii keetiif hordofaa jirta. Ergamaa Rabbii hordofuu irra siif barnootni mana amantii keetii barnoota kitaaba qulqulluu irra caalaa barbaachisaa ta'ee mul'ata siif. Kanaaf jecha barnoota mana amantii kee guutuuf Yesuus Kiristoos nagaan isarraa jiraatu sobduu jetta. Ani garuu nabiyyi koo sobduu hin jedhuun ati afaan Ingiliffaa ni beektuu miti? Eeyyee nan beeka. Kanaaf Yesuus lubbuun jira ture hin fannifamne. Lubbuun jiraannaan hin fannifamne jechuu qabda. Wanti ati jettu barnoota mana amantii keetii qofa malee kitaaba qulqulluu miti. The teaching of the church, not the Bible. Garuu maaliif fayyina cubbuu argachuuf namni tokko soba dubbata? Lie about the crucifixion of Jesus. But where Maaliifi namni waan soba dubbateef Yesuus Kiristoos nagaan isarraa haa jiraatu cubbuu namoota ni qulqulleessa. Irraa balleessa jettan mee kitaaba qulqulluu keessa lakkoofsa kamiyyuu naaf agarsiisi. Inni Yesuus Kiristoos nagaan isarraa haa jiraatu ofiin ani waaqayyoodha na waaqeffadhaa jedhe iddoo tokko illee hin jiru. Dhugumatti Yesuus Kiristoos nagaan isarraa haa jiraatu wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 20 keessatti akkana jedhe yoo qajeelonni keessan kan barsiisota seeraa fi faarisoota caalu baay'ee hin ta'in mootummaa waaqaatti galuu hin dandeessan. Kana jechuun yoo gara waaqaatti galuu barbaadde seeraa fi ajaja kakuu moofaa hunda hordofuu qabda. Eeyyee kakuu moofaa keessatti waaqayyoon tokko qofa jedha. Lammaffaa hin qabu jedha. Waaqayyo fakkii hin qabu jedha. Garuu kaatoolikoonni baay'een fakkii waaqeffatu. Fakkii Yesuus Kiristoos nagaan isarraa haa jiraatu tolchanii itti fayyadamu. Akkasumas wangeela Maatiyos boqonnaa 19 keessatti namni tokko gara Yesuus Kiristoos nagaan isarraa haa jiraatu dhufee akkana jedheen barsiisaa gaarii wanta gaarii akkamii hojjedhee jireenya bara baraa argachuu danda'a jedheen. Yesuus Kiristoos nagaan isarraa haa jiraatu immoo akkana jedheen maaliif gaarii naan jetta? Gaariin tokko qofaa jira innis waaqayyo olaanaadha. Yoo jireenya bara baraa argachuu barbaadde ajaja waaqayyoo eegi. Yesuus Kiristoos ati akka ani waaqayyo ta'e amani yookaan ani cubbuu keetiif fannoo irratti akkaan du'e amani. Inni akkana hin jenne. Kun barsiisa Phaawulos irraa dhufe malee barsiisa Yesuus Kiristoos nagaan isarraa haa jiraatu miti. Phaawulos kitaaba Qorontos keessattii fi bakka birattis warra Yesuus Kiristoositti amanan irratti akkana jedha. Yoo mootummaa waaqaa seenuu barbaadde ajaja waaqayyoo eegi. Maaliif Yesuus Kiristoos nagaan isarraa haa jiraatu akkana jedhe? Yoo gara mootummaa waaqaa seenuu barbaadde ajaja waaqayyoo eegi. Kanaaf ati eenyu hordofta? Yesuus Kiristoos immoo nama biraa? Yesuus Kiristoos nagaan isarraa haa jiraatu bakka kamitti ani cubbuu keessaniif du'e amani jedhe mee lakkoofsa tokko naaf agarsiisi. Ofiin akkas inni ka jedhe. Wangeela Maatiyos keessatti lakkoofsa sirriitti hin yaadadhu. Garuu seera cubbuu irratti dubbata. Isaan seera cubbuu guutuuf dhufaniiru. Yoo namni tokko seera kee guutuuf dhufe kun maal jechuudha? Kana jechuun inni cubbuu keetiif du'e jechuudha. Yoo ani seera keesiif guutuuf dhufe jedhe yoo ati na hin hubanne ani seera kee guutuuf nan yaala jechuudha. Kana jechuun ani waaqayyo ta'e jechuu miti. Akkasumas ani cubbuu keetiif du'uuf dhufe jechuu miti. Eeyyeen inni namoota qajeelchuu dhufe. Ani illee kana nan amana. Garuu eessatti akkana jedhe inni cubbuu keessaniif du'e. Ati jecha biigootiin jedhu ni beektaa? Jechi kun kan jijjiirama barreeffamaa interpolation yookaan kan boodarra itti dabalame fabrication kan namootaan uumamedha. Akka kitaaba Riversity Standard Version of the Bible jedhu keessatti gareen hayyoota kiristaanotaa olaanoo biratti gulaalame keessatti jechi kun ilaalcha keessa galuu hin dandeenye. Hin qabu tures. Jechi kun kan itti dabalame interpolationidha. Kan boodarra uumamedha fabrication. Yookaan walitti qindaa'ina sobaa concentrationidha. Kanaafis kitaaba qulqulluu keessa baafamuu qaba. Kana jechuun jecha biigootiin jedhuun uumama boodaadha. Akkasumas wangeela Yohaannis buub 3 lakkoofsa 16 keessatti akkana jedha. Waaqayyo addunyaa ni jaallate. Kanaaf ilma isaa tokkicha kenneef namni isatti amanu hin badu jireenya bara baraa qabaata.
ati immoo ilma isaa qofa miti. Phaawulositti amanuu qabda jetta. Kanaaf eessatti rakkoon jira? Ani eessatti isa hin amanin jedhe? Ani yoo Yesuusitti nan amana, nan hordofaas. Yesuus Kiristoos nagaan isarraa jiraatu dhagna muratee ture. Anis dhagna muradheera. Ati immoo dhagnaan subaa murattee? Brother, are you circumcised? Lakki. I'm circumcised. Kanaaf eenyu Yesuus hordofa? Ati moo ana? Yesuus Kiristoos nagaan isarraa jiraatu kakuu moofaa hordofaa jedhe. Akkasumas kitaaba Ibsoon boqonnaa 5:18 keessatti alkoolii hin dhuginaa jedha. Kitaaba fakkeenyaa Proverbii boqonnaa 20:1 keessatti immoo nama alkoolii machaa'e hin ta'inaa jedha. Obboleessoo ati alkoolii ni dhugdaa? Lakki obbo. Maashaallah kutaa kana hordofaa jirta. Ati foon booyyee ni nyaattaa? Eeyyeen. Foon booyyee kitaaba Liwootaa laayivii tokkos boqonnaa 7:8 keessatti hin nyaatinaa jedhamee jira. Akkasumas kitaaba keessa deebii Deetarmoonii boqonnaa 14:8 keessatti hin nyaatinaa jedhamee jira. Kitaaba Isaayyaas boqonnaa 65:2 fi 5 keessatti foon booyyee hin nyaatinaa jedhamee jira. Ati foon booyyee ni nyaatta? Ani hin nyaadhu. Eenyu Yesuus Kiristoos nagaan isarraa jiraatu caalaa hordofaa jira? Ati moo ana? Garuu kakuu haaraa. Garuu gaafiin koo ati moo anaatu caalatti Yesuus Kiristoos hordofa jedheen si gaafadhe. Kakuu haaraa keessaa lakkoofsa biraa irraa dhiiftee jirta. Ani lakkoofsa sirriitti hin yaadadhu. Garuu wangeela keessatti akkana jedha. Wanti afaan kee keessaa ba'u qabdu nama hin xureessu, qaama hin xureessu jedha. Kun Yesuus irraa dhufe jedhama. Garuu eessatti Yesuus foon booyyee nyaadhaa jedhe? Jechuun foon booyyee nyaadhaa jecha jedhu dubbatee jira. Yesuus Kiristoos nagaan isarraa jiraatu kitaaba Maatiyos boqonnaa 5:17 keessatti akkana jedha. Yoo mootummaa waaqaa seenuu barbaadde seeraa fi ajaja kakuu moofaa hunda eeguu qabda jedha. Kana jechuun wanti ati qabdu kakuu moofaa keessatti akkuma jirtu itti fufuu qaba. Wanti nama xureessu jedhu kan seeraa fi ajaja kakuu moofaa hordofuu dhiisuu akka hin qabne, hin haqne, hin diigne. Yesuus Kiristoos nagaan isarraa jiraatu maal jedhe? Nuti wal hin faalleessinu, wal hin morminu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5:17 keessatti akkana jedha. Ani seera balleessuuf hin dhufne, garuu guutuuf dhufe. Akkasumas namni ajaja keessaa tokko xiqqollee diige mootummaa waaqaa keessatti xiqqaa jedhama. Namni ajaja eeguu fi namni nama biraa barsiisu immoo mootummaa waaqaa biratti guddaa jedhama. Yoo qajeelonni keessan kan barsiisotaa fi seeraa fi faarisoota caaluu baay'ee hin ta'in mootummaa waaqatti galuu hin dandeessan jedha. Kana jechuun Yesuus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu seera kakuu moofaa keessaa tokko illee diiguun mootummaa waaqatti galuu hin dandeessan jedha. Kanaaf ati Yesuus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu foon booyyee hin nyaatina jedhu moo hin jedhu? Ani immoo akkana jedha. Iyyasuus wanti afaan keessaa ba'u qaama namaa hin xureessu. Ammaas akkana jedha. Kana jechuun kee inni ifatti foon booyyee irratti dubbatee jira jechuudha? Lakki. Garuu wangeela Maatiyos boqonnaa 5:17 keessatti ifatti ibsameera. Yoo ati afaan Ingiliffaa hin hubanne rakkoon kan eenyuti? Kan kee moo kan koodha? Kitaaba Liwoot boqonnaa 11:7 keessatti akkasumas kitaaba keessa deebii boqonnaa 14:8 keessatti fi Isaayyaas boqonnaa 65:2 fi 5 keessatti foon booyyee akka hin nyaanne nyaachuu akka hin qabne ibsameera. Garuu ani foon booyyee hin nyaadhu. Kanaaf yoo ani foon booyyee hin nyaanne ani Yesuus Kiristoos nagaan isarraa jiraatu si caalaa hordofamoo hin hordofu? Ta'us anillee kakuu haaraa nan hordofa. Garuu kakuu haaraa keessatti eessatti Yesuus Kiristoos nagaan isarraa jiraatu foon booyyee nyaadhaa jedhee jira? Eessatti? lakkoofsanatti agarsiisi. Where does it say? Give me the reference. Inni ifatti foon booyyee nyaadhu hin jedhu. Ani wanta sirrii hordofuu barbaada. Kakuu moofaa keessatti foon booyyee hin nyaatinaa jedha. Yesuus immoo kakuu moofaa keessaa seera tokko illee hin diigu jedhe. Yoo inni kakuu moofaa waliin wal faalleesse kana jechuun inni soba dubbate jechuudha. Kun wangeela Maatiyos boqonnaa 5:7 irratti jedhame. Kanaaf Yesuus Kiristoos nagaan isarraa jiraatu eessatti foon booyyee nyaadhu jedhe. Sababni isaa inni akkana jedhe. Ani seeraa fi raajoota balleessuuf hin dhufne, garuu guutuuf dhufe. Fulfill jechuun seera kakuu moofaa hunda hordofuu jechuudha. Kanaaf maaliif ati Yesuus Kiristoos nagaan isarraa jiraatu sobduu taasisuu barbaadda? Lakki inni soba dubbate jedhee hin himadhu.
Ani dhugumaan akkas hin jedhu. Kanaaf gara mana keetti deebii dubbisi. Foon boo'ee nyaachuu dhiisi, alkoolii dhuguu dhiisi, fakkii waaqeffachuu dhiisi. Waaqayyo tokkicha qofatti amani. Yesuus Waaqayyoo miti. Inni ergamaa Waaqayyoo ta'uu isaa amani. Kana yoo goote seexaanis keessaa ni ba'a inshaallah. Gaafii keessiif deebisa jedheen abdadha. Waaqayyo siif nama hunda haa eebbisu.